aja karate terane taruh nujibar baru indra kita na fudu cerain dulu kini angka jauh bambar di dia bergubansa cerain taruh male akan matinjen nujibar dua sih kamu tanakan Fone majmata garu akka tijibara uka ilmu gadalan ilmu garhara dim timukam hara fi timukam wajib sakani timukam ilmu jallata yichu sin selama man qabdu ammo ilmu jallata wan tahib ilmu qarhara dimti ego kristana fudiqa hada fude bet kristana gi sawan tahib ilmu sani sidura jallata malaysia haram qabate son tahin haram ammo yo ilmu sanga khadin dilta ammo nande namni nande wajrat injiru sharammo kaytu ilmun tasatiyati islam ma mutin wala ma ilmun kisan jennu isi yalofnu khaguta abajeti yati beti afarumani jenna male ilmun tahadati har mo juwan fi dalaiti خناف المجلة وان دي بدي كودا أهل الكتاب ور ربين فون ساني نيات داجيسن ور أما فون أما هتيلا ساني سيني يونيانه أهل الكتاب ساني جامني فون ساني حلال نتاعي جامان فون ساني حلال نتاعي جامان الآن ساني حلال تانم درا الآن حلال تورا جباداو فون ساني ياچو لمي سرلواو قال قاهم ربين وطعامكم حل لهم وطعام حل لكم ربين جي ونسين قلتني إساني فلاري كتاب ساني غيت وإسان قالني بسني فالقبل جمسانيس يهودان كواسنو وزي ابن الله جتي نصاريس إيسا مسيح ابن الله جتي كاف مسنوي هن أركمو ورجو جرا ماذا ما قريتي شاب جبتي ورمس شريك ربي في نقولي ثمالي لا فون سنجو فون سنجو خجو جرا كان مورث جرا في دني شريك ربي قدن عيسى المربي جاني مسيح ابن الله تيوداني سي قال ربي آية خنبوسو فان جرا ما يعتني خنياتا سبلو لا إيجا لا إنساني فون حلال تاتي خنياتا نيو سبلادا ركوتا كرلين كابو كريستانيا مجروس فون إنساني نياتشون حلال نتاجا نمنوري فوقاتا ناقافة جتة ديبسا تنكاتر جيس أبدين كبا لكن برا تجرسو شيخ أنا ما تقول أنا مسافرة حق أسرين صلاة ويجو صلاة إنهم مسافر حق أسري لما قولي صلاة الجرا نتوري بيجا أمو أفرح الصلاة نا إذا سنت أشون نتا أي ورا بيجاتي نتا مريم وسانيخا أكما إشاء يسوع تيراتوك إني ستير أنا نمو قوتو ما ينتويسا نمني مسافرات أكو نما بيا دوبا يوهيرته قوتو لقب قوتو قبا أمو namni biyyaa nama musaafiraa duubatti yoo hidhate yogguu inni lama salaammate ka'ee abuudee salaataa tumaan halkame nabirraa jechuudha nabiin faan gaabsanii warri makkaa isin dhugaa salaammate haa guuttadhaa jeen nuti musaafir nuti guuttadhaa jeen kaa isin jazakumullahu khairan sheekha dawaadha jedhanii osolee gaaraha osolee nyaachuun ni tahaahii akkasumatti ammaas farshoo faadhaas waan haraam qaba farshoo dhiise oseen halaali isiin oseen halaali osoleen halaali mitaan siituu halaali wanni khamriin tahin yoonii fi islaam cuutti haajame daawwatti haajame wanni khamriin tahin dhubaani ka jedhame خامرين أموسين وكمله دوان قبض يتشرب. وني فرشون تهين إسلامي دوا فيو اتهاجمي وني فرشون تهين جتو وني فرشون تهين دوا دا فيو خا اتهاجم متاته ركو تكلين قبض جي أمو فرشون دوا تكلين فيسان قبضو حرامنا مله ركوبا مله دوا تكلين فيسان قبضو أنجو تهين. أنقولي قلتلال أنقولي قلتن بغتي بيدانيات متى تقول تاتو واجباو ديبو في
beelaa fi nyaatan khamri namuun gooje yoo ni fiifi namichi hudhamee fa'a gadi hin geesse malee du'a dhiyaate isin hin gooje ishii kophtee dhukkuba beela naman baaftu dheebuu naman baaftu wal malchee jechuudha. Sheekh ammas gaafiin biraa dubartii hijaaba kaayyattee niqaaba fuulaa jechuudha. Niqaaba fuulaa uffattee deemtutti hanjamaa godhuun diinitti hanjamaa godhuun ijaamti. Maal taatee hanjamaatti godhan? Wanni itti hanjamaatti godhaniif nama gariitii jira hijaaba kanaaf niqaaba kana uffatee badiin dalagu. Sallaalaniiti waliin dhawanii tunis akkasuma jedhanii hanjamaatti godhanii arrabsan. Abbaan fedhaa dalagu shari'aan waan takka halaal goonaan namni shari'aa sanxaanii goonaan islaamummaa xaanii godhe jechuudha. Alaa irratti fuula ishee dhiira dho'ifachuun alaa irratti waajiba ishee jechuudha. Ishee fuula ishee dho'ifattee dhalaa dhiiraa dho'ifattuun shari'aa godhee miti كان شرعي قدي يا النبي قل لي أزمن يدخلني من جلالي بين لجين كوان فتنقل قد رب بوسا جي ربي ولا خيتينجي لا خيتينجي لا إسلام تنجي ربينجي آيات سين توكشنا ورجنا مجوك أذكرت خلاف نمني دبرتي حجاب أكسوم ما سنقابة خايتشون دبرتي دركما جاي شيء نسقلين نساء يود نيمبان جيتي niqaaba fuula kaayachuun dirqamaa jee kanaaf dhiira biratti dirqama jechuun dirqama dubartiin fuula ishee shafanachuun dirqama rabbii yudniina alayhinna min jalaabiibihinna jee kanaaf namni hijaabaa fi niqaaba sanitti namni waan san arrabsu nama diin arrabse jedhama islaamummaa irraa bahaa islaamummaa baay'een cuun wallaala isaatii fi beekumsaan laalla jechuudha yoo qishinaa islaamummaati inaadaa jeesaate ayata quraanaa san daabee كذا مثال كان كبره أنا القرآن تقول لي أنت كبران ما كبر سيجوا أبي هاغو ديوت هاتي هنجمع هاغو ديوت هاتي إن أدب بره شيء حماس غافي برا جمان عقافتني بكرة بسنو فدمباني جان بكفر شو سنجتشو mana hidhaa keessatti namni tokko hidhaadha jira bishaan jiru yoo waan san dheebuun gaa lubbuu irraa baasuu deemti farshoo dhiheessaniif namicha farshoo sanii dhugamoo akkamii bakka sanii geessu namichi maas waan gaggeessu amma yoo gaggeessu baate ni du'aan sodaatames lubbuun ootuun ni gaafi farshoon yoo gartee hudhama saniin ni du'aan isaa sodaatame wani bishaan dhabame jechuun hudhama san firra gaggeessuun ni taha akkasuma ammaas dheebotee dheebuudhaan ni du'aan wanni dhuganta biraa jiraachuu kan jirre taate jechuudha yoo sodaatame baabtulleedha yoo sodaatame garaan isaa qullaa ta'e magama du'aa waggaa deemu yookaan bakka sagaraa gaa isumaan tun dheete lubbuun oolchite ni gaafi jechuudha. Lubbuu oolchuudhaaf yoo taate hanga lubbuu oolchu san rakkoo takka hin qabu achi hojjechuun ammoo hin taatu. Sheekh amma imaltuu keessaan ture imaltuu san keessatti salaata lama lamaaniin salaataa jeetiin ni yadde osoo makiinaan deemu jiru osoo salaatiin kayetiin gale salaata reefu qasriin ni yadde san amma guuteetti salaata mokkame guutumalee hin ta'u guutumalee hin ta'u haduraan ni yadde san eegata akka mana galtee mana keetii mitiiwu ganda keessennaan hunga gudii guutumalee fakkeenyaaf gideen dirraa sirraas deemu bakka ganda qaashim san as dabree awwadaa seennaan hin ta'u guutuu qabdaa jechuu haduraan lama lamaa godhettee ni yadde san galtee waan ta'eef guutuudha qabdaa. Sheekh amee qasriin tun salaata gabaabsuun asii fi dirree dhaawatan ati akkami? Guutu. Amna guyyaa lamaa guutuudha bar. Asii dirraan. Amna guyyaa lamaa kophattillee murteessanii hin dandeenye barqarsaa tana. Warri sa'aa kudha lamattillee ni gajuun jira. Imaltuu isaa kudha lamaa asii fi kaddeelleetti. Agaree fi kaddeelleetti ni gayaa
أدري لا في كرسا وتليني جايا قالوا متنجر وجاي ما كجر نمشي مسافر يا منان نجا مسافر يا منان namtichi tokko musaafira jedhamee lafti musaafiraa imaltuu irratti dubbatamnaan rakkoota kanneen qabu ni ta'a asii fi jira dhaawatti ni ta'a. Isi kun dheeraa kun namni guyyaa lamaa dibal kun. Yoo ganama gandarra adoo fajiin eega fajiin beekee dheebuuf malee hin danda'u dheebuuf malee beelaa malee hin danda'u. Yommuu ganama gandarra فجيت ربي يندج يو فجر سومنا أسيف كنا عوداي رادري دوا يو فجري ربي سومنا سن فروني دندي يو فجري بودبي يو تنكي بيلاتي بيدي بوتاتي مالي مسافر جيفون دندي يو أمو سبي بودي رابطي أسيبه يجو فجري بودي يو به يو ديبو في بيلتي هماتي سنيتشا فريمالي أسيدي ريداوتي عوداي في ريداوتي فروني دندي شيخ مسافر من نجيب توري مسافر ينامي نقول لكي كسيمت لكي كسي عند مولي سومن أمو فجيتو بولا لا فجيتو بومالي إيجا فجري بيني يان سومنا سينتي بودا يركون جات مالين فلوجو إبكي سيمتي لمتي خاب لكن لفديرتو ديموس لا ديموس إيجا لكون تلوفته فلوجن ديشو بيلا فلوجن دي فلوجن دي مسافر ما لاب قالوا يمتون ساسرا ولي أمنو يالا ما تاتو مالين دين دويشو Sheikh Hammas namni tokko imaltuu gidee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf asii Finfinnee haa taatu bakkuma imaltuu tokko yogguu dhaqee guyyaa meeqaaf salaata kana gabaabsuu danda'a. Ammanni kun haajaaf achi jira. Haajaan tun guyyaa 15 baatii faas gahuu maltiin guyyaa kanaan bitadhaan beeku. Guyyuma siinaa dhumteen deema jee taa'a. Ilaa guyyaa meeqa gabaabsuu danda'a salaata? Nabiin alayhi salaatu wasalaamu Sallallahu alaihi wasallam. diidamii fi afur gabaabse. Gadi midire hanganaan jenne jansaabaan booda namichi hanga haajaa isaatiif taa'u ni danda'a jechuudha. Nabiin illaa guyyaa 24 gabaabse hangana waan hin jenne namni hanga haajaa isaa fixatutti 24 olittis ni danda'a. Biyya takka seenaniiti jedhi saabaadha. Magaa biyya as gabbeessuudhaaf hedduu feetiin jire ilaan gabaatii jaatte inni jen gabaabsaadha. Saabonni hanga baatii jahaatti gaafa gabaabsan qabanii jedhe. Sheekh amma fakkeenyaaf namni tokko Finfinnee sanatti an asiin jiraadha. Gibbiin Finfinnee qaba. Manaan Finfinnee ijaarradhee jira. Haajaafiin achi dhaqe malee mana kiyya kanaan galu jira. Manaan achi qaba ani kun Finfinnee sanatti imaltuun hin jaama. Yoo warra qabaate imaltuun jaamtu. Ayyee. Warri qabaachuudhaaf naan mana qabaachuudhaaf jecha wanni imaltuun ol kun jirtu. Yoo warri jiraate immoo imaltuu jaamte. Yoo mana Finfinnee qabaadheen yoo warra achi jiraatan Mani siin qabu ooruun siin gootu. Yoo warra achi qabaatte imaltuun jaamtu. Ammoo manuma qofa achi qabaattee mana qullaa akka warri achi hin jirre imaltuma jaamtaa jechuudha gibbii qabaattus. Jazaakumullahu khairan. Sheekh Hammaas gama nikaahatiin gaafii dhufee namni tokko intala takka nikaa godhateeti osoo isiisanii wajji walitti hin ida'amin adda hafan isiisan ka'ee hiike jechuudha. Boodarra ammaas deebi'eeti ilmoo isiisanii jaallate. Ilmoo isiisan fuudhuu ni danda'aayi. Haadha nikaa godhate. Ammoo ittiin ida'amne. Ittiin ida'amne. Hiike. Isiin santu ilmoo qaba. Ilmoo isiisan fuudhuu ni danda'a. Ilmi isan fuudhuu danda'a jechuudha. Itti ida'amuu baannaan. Itti ida'amuu baannaan ilmoo isiisanii san fuudhuu ni danda'a. Yoo itti ida'ame ammoo hin ta'u jechuudha. Ayisan qarame usuma ta'ee hummaatu banaa tokko. Maayita. Maayita. لكن انت قاعد حرامي وربائبكم اللاتي في حجوركم وجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن ان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم اكجر وهذا سينو باتي نكاح يعني ينديچو Sheekh Hammaas gaafii takkitti sana bulaniin dhaba yerootu dabre isinii zaada barsee dhufee intala takka nama tokkootu alatti badiitti dalage
zinaatti dalagee gara qabate ulfooyte jechuudha. Isaatu kana godhee jaanii niqaa godhuu fi niqaan san fayyaa ni taa'i. Fayyaa ni ta'a. Kabajaan qabu ilmoo isaanii kabajaan niqaa. Ammoo ilmummaa ni jira kan kabajaan qabu niqaa nama ijoolleedha. Ishee ammas gaafii hin gaafatu. Nama ijoolleedha. Kanumaa wajjin wal qabatti ilmoo zinaa takka ilmoo xiqqaadhaan dhalatte takka ilmoo san ilmoo xiqqaadhaatti yaanii isii san irratti diliin deemu ni jira. Wata kana hin jiran. Wata kana hin jiran. Zamanuma keetti gubbaa zinaan dhalatees mootomse. Diliin qabu jenni. Maayit. Niqaamee dhaltee miti dee. Haala hirkachuu hin dandeessu miti. Namuma intala waliyyii hin qabne biyya filuutii dhuftee as wayii hin qabne sargoo hirumsan maali mootummaadha jechuudha. Takka immoo nama tokko if iddu godhanii inni waliyyii ta'uu danda'a jechuudha. Dhaban qaadii dhaban yookaan kan qaadiidha jechuudha. Sheekh du'aa nu godhe bakka inshallah. Du'aa nu godha. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم بيتي ربي انك اقول يا ربي انك اقول يا ربي لو بخان نلوس اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يا ربي لما تخين باتي يا ربي نوروس يا ربي مخلوق دلينك امني جناسي نوروس يا ربي قلبي اسلام الرجال يا ربي اسلام لا تكون قد يا ربي اسلام لا تكون قد يا ربي كن يجيب بشيس يا ربي كن يجيب بشيس اسلام ما نجال شيس الى خير ناس يا ربي بنوتتي بنوتا ميسيف يا ربي بنوتا ميسيف يا ربي بنوتا الجيسيف يا ربي ربراتي karaa qaadimu godhe hawaasa keenya kana yaa rabbi itti mi'eessi yaa rabbi itti urgeessi barnoota kana dhalaa fi dhiiraas dalagaa wajjin baratanii islaamummaa duraatiis beekamte ammallee dalagaa wajjin baratanii beekne yaa rahman raahimiin barnooti mi'eessi barnoota urgeessiif hawaasa keenya dhalaa fi dhiiraafis dargii shamarraniifis barnootaan urgeessi alhamdulillah rabbiin subhaan rabbika رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله